warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Nasraatu bakka fayyaa nagaya keessanii jirtu jabaattu alhamdulillahi rabbil alamin. Ani fayyaa nagaya kiyya galata rabbi. Shufu yaa jamaa obboleettiin keenya kuni arabatti heerumtee akkatti viidiyoo sana waraabanii gadhiisanii jennaani garuu wal marraa miti nama danuun arganii yaani kama heerumtee illee wajjiniin ilmoo argattee bakka daa'ima argattee gurguddifattee jirtullee argeen jira. Garuu wanni kuni akka shari'aa musliimaatti yoo deebinee ilaalle yaani fiqaada aadiidha. Immoo wannati beekuu qabdu ijoolleen keenya wanni isin beekuu qabdanu borii keessa hin irraanfatina. Borii keessan jechuun aan fakkeenyaaf nama biyya keetiitti yoo kaatee heerumte rakkataa ta'u haga fedhee rakkatu haga fedhee jallaallee haa ta'u gaafati waa wayii rakkatti gaafati ittiin loltes ta'e gaafa inni si miidhe jechuudha. Obboleeyyan kee aaliinan kee wallaanan kee akka beekanuun dhufanii gorsanii yoo dhaga'uu didallee akka seeraatti kunumtiyyuu jechuudha. Waan qalbii wayitii miti. Garuu namni kun nama biyya namaa kana ka afaansaa atiyyuu seeraan hin beeyne aaliin kee waa afaansaa hin beeku nama kana immoo jechuudha isa biyyaa isa wajjiniin nyaanne wajjiniin dhugne wajjiniin guddanne iyyuu amala isaa deebi'amee wallaalamee nama meeqaatamata akkamitti wal jaallatee wal fuudhee ka'ee deebi'ee wal jibbee adda ba'u jira arguu jirtanii kana dhiisii jechuudha. Kanaafuu namni jira akka kanaatti yaani biyyaa baatanii kun birriidhaan sossobamtanii kun immoo zimmeettaniituma yaani akkasitti akka waan maraattanii wallaa ijoolleen keenya kun takka takka mataa nama cabsiti. Maaliif yoo jette aan fakkeenyaaf biyya hunda kana keessaa kan akka malee tuffatamu Baangaaliidha. Hatta namni Itoophiyaallee Baangaalii kana baay'ee tokko ofii gaditti ilaalanii hin tuffatan. Dhiirri keenyas hin tuffataa dubartiin keenyallee hin tuffatti jira Baangaalii kana. Garuu jarrinuu akkatti tuffannu kuni yaani abadan dhalaan jaraa zeegaa biraa hin jaallatanu hin argine mustahiin hin argine takka dhiira biraa hin jaallatanu jechuudha. Takka garuu Itoophiyaan kun wallaahi Itoophiyaan daantaa tokko hin qabdu bakka eessa ta'ee Baangaalii ta'ee Suudaanii ta'ee Hindii ta'ee Suudaanii sana iyyuu wayyala wallaahi Suudaanii sana wayyi iddoo hundarrayyuu yoo fedhe jechuudha. Maaliif yoo jette fakkeenyaaf tokkoffaa irratti Suudaaniidhaan bifaanillee wal fakkaanna jedhe bifti keenyallee wal fakkaata hamma tokko ammallee rakkinallee jarrillee rakkataa akka keenyaati. Bar namni kun kam waliin madaalu bareedduudha wallaahi laazim nama si olii kanatti dhayxee diramtee gaafa boodaa si tuffatanii si ciiganii isin silaa akkana siin jedhanii kabajaa hin qabdu jechuudha. Haga ilmoon kan kee dhalli kan keellee deebitee haati keenya akkana jettee deebitee ofitti gadditu akkasii godhu hamma deebitee of ciigaatu ati kun jechuudha. Kaadha akkatti gammadaa heerumtee haga deebitee of ciigaatu yaani si taasisan jirra rabaa kun beeytanii yaa jamaa fira yoo ta'e malee fira keessaayyuu fira aantee kan walitti aananu yoo ta'e malee hin jaallatanu yaani akka kan keenyaati miti jarri waliin jaallatanu wallaahi rabni waliin jaallattu subhaanallah. Ana maqaalittuma kiyya kanarratti argee ichoo maali silaan jedha yeroo hunda yaani warra obboleettaa tokko jarkaan hundinuyyuu obboleettii isiiti yaani obboleessi qaalicha kanaa jechuudha. Obboleettii jaarsasii obboleettiidhuma isii fuudhe garuu tokko obboleettii isiitii miti fira garuu firummaadha yaani qacceema tokko immoo gariibaa miti yaani walitti dhiyoo miti yaani akkasitti jechuudha. Maal goote bakka waliin jaallatanu jiru sun wallaahi mana argasii keessatti waan jirnutti godhanu jechuudha. Subhaanallah margi mana sana qaqayyirannee hundinuu hatta sababa jiru wal lolanii jabaatanii fa'ifi jechuudha. Manni sun gurgurame wallaahi wal lolanii wal fixanii wanni jirri wal ga'anuuf subhaanallah tokko bakka wanti jirri wal jibbanuuf hin beektu ati sababa isaa hin jiru bar sababni bas zimmeedhanii wal jibbu. Kanaafuu jennaan jarri akka keenyaati miti orma dhiisii jechuudha. Kawuma zariin tokko kan afaan tokko haasa'an ka zariidhaan tokko yoo obboleettii taate malee yoo mucaa obboleettii taate malee yoo mucaa abbaa obboleessa abbaa taate malee waliin jaallatanu jarri. Isin immoo tuu kana beeytanu amala arabaa kana dhayxaniitti galtanii jechuudha. Burii keessa maatirii wallaahi laadiin rabbiin wanti isiniif qajeelchu warri bultii kana ijaarrattanii garuu nama danuu jira. Ammallee immoo namni amma fuudhu kun utuu fakkeenyaaf nama rabbiin sodaatu nama akhlaaqa qabu ta'ee immoo jedhee yaani
yoo fedhe gaasumatti hirkattee jiraatta. Kanammoo akkamitti barta nama kana? Akkamitti barta? Nama isa biyyaa ka wajjin nyaattee wajjin dhugdee wajjin teessee wajjiniin kaatee jettu yooti deebi'amee afaan isaa wallaalama. Nama isa kaan immoo akkamitti nama biyya biraa kana kakaleessatti dhufte jette amala isaa kana ajaa gaarii isaa adda baafatta su'aal. Ammallee ka jaarsa keetii dhiisi. Jaarsi kan kee yookiin si jaallachuu danda'a iyyuu. Otuma inni akka fedhe si jaallate namni laati nama si barbaachisa habiifti. Wallaahi laazim daruuriidha nama barbaaddaati. Fakkeenyaaf gadda jira, gammachuu jira. Bakka arabaa kana wajjiniin dhayitee dhaabbachuu hin dandeessu. Maaliif jennaan sin jaallatanu, sin fedhanu, si arguun fedhanu jechuudha jarri. Abadan mustahiin. Eddeessi tuffatani. Eddeetti dhayiteetti si tuffatani, si ciigahani. Uummanni kun uummata wal malee nama hin jaallanneedha. Gaafa sanaati jechuudha. Wallaahi bakka jireenyi si jibbisiisee ofitti gaddita. Kanaafuu jennaani adaraa rabbeedhaati wallaahi ijoolleen keenya. Bakka wallaahi harakkatu maaliyyuu haa ta'u yoo dhugaa dubbanne wallaahi kamuun biyya keenyaan yoo akkam rakkachuu miti. Haga fedhe rakkate jechuudha. Dhiira biyya ofii wayya rakkattu biyya ofii wayya. Maaliif? Yooti kaatee rakkatte, yooti kaatee ittiin wallolte, yoo ka'eenni si miidhe, obboleeyyan kee, ollaanan kee akka jaarsaatiin walitti si araarsu yoo ta'es, akka seeraatiin yoo ta'es, wanta tokko wanta rakkattu hin jiru afaan keetii afaan tokko. Nama isa kana afaan waliin beekamu. Otuu wa'iitii sayyuu jara darabaa kan akkam jedhanitti heerumudha wallaahi. Bari jarri waa tokko zaamaan qabanu kaaniituma yoo ka'e magaabbe jechuudha. Inti talaaq bas kanuma wallaahi. Jarra rabaa baraka keenyaa kana seenoonni jedhan wayi jara biran jirtu daantaan qabanu. Waa bichuu sitti garaa muratan yaani akka keenyaa miti amma namni keenya iyyuu akkam wal lolellee yoo akkam wal arrabsellee garaa kana walirraa hin muratu. Jarri immoo kalli wallee jennaan jechuudha wanna tokko inni jara daantaa qabanu hin jiru. Kanaafuu jennaan adaraa obboleeyyan wallaahi rabbiin isin eegu rabbii gaditti birreettanillee hin shawwadaminaa. Ammallee immoo arabni kuni nama fayyaatti nama heerumsiiftu. Amma ijoollee danuuti jee arabni konkoo yaani waan akka mataa nagaa hin taane maraataa waan akkasitti nama heerumsiisuuf cinqamani. Midaamii danuu jirti kan akkasitti bakka obboleessa kootti heerumi midhaamni jettee kaddaamaa kana abaabbaltu danuu jirti jechuudha. Miskiinaa mucattiin kun wallaahi bareede akka ajaa'ibaa kana bareede intaliin bareedduun akka kanatti bareeddu kun biyya keessaa baatee biyya namaa dhayitee ahii yaa jireenya rakkinaa baanee sila sigaa garuu caarraadhuma uuma rabbiin kaayee fiidhisiidhaa fi immoo jarraka kanaa kun ijoolleen tokkotti gammadanii obboleessi isaan qabu obboleessa isaa nuusoqi minaamin jedhan komentii kana jalatti yaa subhaanallah habiifti yaa subhaanallah rakkataa biyya keetii rakkataadhuma biyya keetii si wayya filees wallaahi laazim waan akka kanarraa of ila bakka yoo akkam rakkachuu miti maal ta'e jechuudha. Yoo ittiin lolte habiifti haga fedhe yoo wal lolte waan tokko biyya kee keessatti wanta addii kana si miidhu hin jiru garuu biyya namaa kana keessatti yookiin immoo akka maraatu ilmoo meeqa lafatti nayixxee kaate irraa si baasan jechuudha. Kalas deemii yoon isin jedhe qaxxii taa'uma kaatee shaanxatteen kee fudhattee karaa irra bu'u malee bakka dhayixxee himattuu hin qabdu namatti himattuu hin qabdu biyya namaati. Waa meeqa yaa jamaa wallaahi ijoolleen durbaa kun sammuu qabdu ijoolleen durbaa haqilii hin qabdu ni jirri haqiliin si naaqasa inni jedhanu wallaahi dhugaadha. Akiidatti haqiliin keenya yaani xiqqishoo tokko wayiiti jechuudha. Iyyaannu bal'ifne bori waa tokko borii keenya hin beeknu bor maaltu nurra ga'a maaltu nutti dhufaa akkam akkamii jechuun nu bira hin jirtu abadan. Akkasii wallaahi rabbiin khayriyaa godhu. Rabbiin mucayyoo kanaafillee bultii gaarii bultii khayrii bultuu isiin gammaddee bashannantee keessa jiraattu rabbiin isiidhaaf haa godhu. Maanni beektanii wanti namatti dhaga'amu wanti qalbii nama cabsu wallaahi dhiironni keenya illee wala beektaa qalbii cabu. Maaliif dhiirra qilii qabu baasee haasa'ullee yoo dhiise in qalbii cabu. Maaliif amma dheengadda yeroo Somaalee sana Itoophiyaatti heerumxaa walumarraa akka mujiizaa wayii godhame. Akka mujiizaa wayiitti jechuudha. Qalbii haadha keetiitiif abbaa kee cabsitee minaamin waan akka siyaasaa dhan keenya garuu waan akkasiirra daantaan qabu jechuudha.
Namni keenyas tokko tokko baasee haasa'uu dhiisa malee qalbii caba. Maaliif isiidhuma yerumta sanaaf qalbii si cabsa bara. Boriisii fakkeenyaaf nama meeqatu ilmoo baangaalii biyya galchuu waan akkasii yeroo jedhamu sana akka sobaa wayii nutti fakkaata. Keessumatti ijoolleen shamarree amdii hin mormiti waan kana yaani. Waan ofii keetii ittiin qabne ati ofii keetii ittiin qabdu yoo ta'es hin mormin. Meeqaatama jira. Ijoolleen viidiyoo asii ijoollee adii kana jechuudha. Kan ijoollee arabaa kana fakkaatachiisa waranii gad ergaa hin jiran. Kuni maalni dhugaa rabbi dubbachuuf eessaa dhufe? Kuni rakkoo ofirratti finnuudha jechuudha. Gaafa achii kaate ilmoodha hin deesse. Gaafa duraa dhixxee barbaraatee itti galte garuu gaafa achii kaate garaan kee ilmoo kana si gataa? Akkamitti ilmoo deessee kaatee gattee galta? Waan rabbi na baasittan baa jettee jechuudha. Ilmoo sana asii fudhattee biyya galta. Maqaan keellee badee, kabajaan keellee baqqaa baddee, maatiin keellee qaanya'ee, yeella'ee dalagaaf dhayxee akkana taatee dalagaaf dhayxee heerumtee minaamin siin jedhama jechuudha. Kanaa jennaanii adaraa waan akka kanaarraa of qusadhaa. Borii keessa hin dagatinaa. Arabni kunis isin jaallattu akka dhaatii miti yaani. Yoo hadha si jaallattes wallaahi gaafa dhayxee ji'a tokko ji'a lama geessu arabni bar yoo ammas akkuma kaddaamaa si godhattee ati jechuudha. Warra ana abbaa manaa kootii mana abbaa manaa kootiin jiraataa irratti jiraachuu otoo hin taane ammallee akkuma kaddaamaatti jechuudha. Akkuma duraanii akka sanatti tuffatamaa ciiga'amaa achi dhiibamaa jiraachuu malee ofitti amantee jireenya bareedduu jiraachuutti hin qabdu jechuudha. Kanaafuu jennaan ergi bultii ijaarrattee kaatee itti gammanne ergi bultii ijaarrattee kaatee taraa namaa dhaabbattaa biifti gaafa bultii ijaarratte bakka namaa dhayxaa bakka sargii dhayxaa bakka du'aa dhayxaa bakka gammachuu bakka gaddaa bakka danuu jira jechuudha. Angoo kana keessatti jarri siin jaallatan ofitti siin qabanu gaafa sanayyii ahii jettee bakka gaafa sana sitti dhaga'ama jechuudha. Badii kan kee kanallee gaafa sana baratta beekta. Kanaafuu jennaanii warra akka kanatti sardamtanii waan ta'e itti cubbuluq jettan wallaahi rabbi isin eeguu of eeggadha. Maaliif ijoollee keenya meeqatu Paakistaanii jaallattee Paakistaanitti heerumtee jirti? Meeqatu baangaalii wajjin hin jirti? Baangaalii akka sana namni hundi tuffatu kana juukaa jechuudha. Meeqaatamatti hindii jala jirti? Wallaahi laazim. Kaan wayii dhiyoo kana masirii tokko wajjinii waan siin godhattu mucaa wayii jechuudha. Na aarsitee akka malee akkasi rabbiin kayiriyaa godhu.